ፓስፖርታችሁ አልቆ በተለያየ የአረብ ሀገራት እንዲሁም የተለያየ ዓለማት ላይ ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ዛሬ ለእናንተ በጣም አስፈላጊ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያለቀባችሁ የጠፋባችሁ ያረጀባችሁ እንዲሁም ደግሞ የተቀደደባችሁ በተለያየ ምክንያት ፓስፖርታችሁን ከእጃችሁ ያጣችሁ ሰዎች egaa waan jedhu dhageessaniiti jirtu ijoolleen paaspoortiin keessanirraa dhumee akkasumas immoo paaspoortii kana qabdanii kan duraa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii paaspoortii duraa warreen qabdanii amma magariisa ta'ee jira. Magariisni sun immoo akkamitti akka argattan isiniif himaa. Sumarraan na hordofaa ashama argafuun hordoftoota kabajamtuu channel SBS kada jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii hawaayatu jecha. Egaa akkuma beekamu paaspoortiin tuni waggaa 5 qofa kan ishiin tagalaggaltu. Inni magariisni sun immoo waggaa 10 jechuudha. Garuu immoo ijoolleen sin jalaa dhumee deebistanii paaspoortuma tanan baafatinaa. Paaspoortiin yeroo hundumaayyuu isin fayyada. Paaspoortiin biyya keessatti illee isin fayyada. Waattiin hojjechuudhaaf illee isin fayyada. Mattaawaqaa qabaachuu baattan kanaan bakka barbaadan deemtu biyyuma keessatti illee hojiidhaaf jecha kun isin fayyada jechuudha. Kanaafuu paaspoortiin kuni gaafa irraa dhume deebistanii paaspoortuma kanan fudhatina. Paaspoortii magariisa. Magariisni suni paaspoortii magariisni sun waggaa 10 ka ofirraa qabudha jechuudha. Kanaafuu paaspoortiin barreen gaddaa akkuma jijjiirame kunis hin tagalagala. Kunis warreen irraa qabdanii garuu yoo dhumate deebistanii kanuma fudhatina magariisa san fudhadhaa isin jedha. Yaa ta'u malee yeroo hojjisiifattanii namoota hojjisiifattan biyyoota Arabaa keessa warreen jirtan Saawud Arabiyaa, Dubaay, biyyoota garaagaraa biyyoota Arabaa keessa warreen jirtanii paaspoortii magariisa san argachuu dandeessu isiniin jedha. Isaan barbaade jettanii isaan bafachuu dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu amma fakkeenyaaf dura hin dhufne ani amma fakkeenyaaf yeroon jalqabaa biyya kanatti asaadasiifadhu hin dhumne magariisni sun dhufu. Erga dhufee amma waggaa tokkodha barreen gaddaatti kan dhufe. Ani waggaan 2 kan hojjisiise. Kanaafuu paaspoortii isaa magariisa fudhadhaa. Maallaa godhaa yookaan biyya Arabaa hin turu. Biyya Arabaatiif qofa hin tajaajilu paaspoortiin. Buukireettiin baafachuu dandeessu hojii tokkollee ittiin. Amma gaafa biyya galtanirree sirriitti isin amma mattaawaqaa baafattanitti kun sirriitti isin tajaajila sirriitti isin tagalagala jechuudha. Kanaafuu paaspoortiin biyya keessatti biyya Arabaa qofa ittiin deemuudhaaf osoo hin taane biyya keessatti illee isin fayyada jechuudha. Akka qofaa isa mattaawaqaa baafachuuf amma mattaawaqaa amma katamaa jiraattu ta'e katamaa san ganaa piroosesii si gaafatu akka laayyetti nama hin baasan. Biyya keessattis immoo akka laayyetti si hin baasan jechuudha. Kanaafuyyuu maal gootu paaspoortii kana qabattanii daandarree ittiin darbuu dandeessu bakka barbaadan ittiin deemuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu paaspoortii kana magariisa jijjiirradhaa isiniin jedha. Paaspoortiin kun amma fakkeenyaaf beektanii paaspoortii baay'eetu na bira jira. Paaspoortii ijoolleen mana kana kan badde nutti fakkaata. Gannaan fuudhee beektanii paaspoortiin kun kiyyaa miti. Akkuma argaa jirtan paaspoortii 4dha. Gatinaan jettee ijoolleen tarii dhugaa dubbachuuf yaani paaspoortii ijoollee Itoophiyaa dhimma beektanii anallee na fayyadu. Tarii ijoollee ol dhugaa dubbachuuf maqaa isaanii ishee takkallee argee hin jira. Kaan isaanii hin argine yaa wanillee miidiyaatti intini jechuun barbaadu. Ishee takka namarraan argee paaspoortii ishee hin fudhattine biraa amma irraan dhumanne ganaa beektanii asii wal dhabaniiti kan badde. Haa ta'u malee paaspoortii ishee dhugaa dubbachuuf argamee fi akka carraa paaspoortii
soba isinitti akka fakkaanne paaspoortii kunu akkuma argaa jirtan paaspoortiin baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii paaspoortii amma ijoolleen mana bakka hojiitti galtaniitoo yeroo deemtan yeroo akka tasaa dhugaa dubbachuu paaspoortiin har'a biyya Arabaa keessatti birrii qallaadhaan hin baafamu. Ani ishee tokko argee ammanan kennaa fi gaafa baddan jechuudha. Sarratanyaan taarii sarratanyaan dhufuu dandeessi waraqatarree barreessitanii lafa kaa'uu fi dandeessuu dhugaa akkas godhu beektanii ijoollee baay'anii bakka hojii san wanti tokko rakkoo minaaminni jiraate akkasitti walii barreessu waa'ee paaspoortii finne. Amma immoo kanaasufnu waa'ee sarratanyaatii jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii gaafa manni sun gaarii hin taane yookiin immoo badaa ta'e yookiin immoo maaliif akka badde yookiin immoo tokko dhugaa dubbachuuf akka dabdaabbeetitti barreessanii kan lafa kaa'antu jira isinii galee waan kanarraa of eeggannoo godhii waan akkanaatitu jira barreessanii lafa kaa'u ijoolleen tokko. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii ijoolleen keenya waal gochuu akka qabdan paaspoortii amma beektanii paaspoortii keessan fudhattaniitillee ani kophumayyuu yoo qabaatte kophiin qabdu taanaan birrii hedduu si gaafata. Amma beektanii warreen baddanii ala hojjettanii akka qofaatii sim jettanii too poolisiin sin qabe bicha hin galtan. Amma Dubaay keessatti diraama 2,000 kaffaltanii too gana piroosasii guuttanii diraama 2,000 sun kan mootummaati isinii galee. Akka qofaatii miti amma biyyoonni hundumtuu kana ta'eetii jira. Kana warreen baatanii ala jirtan paaspoortii kophii isaa qabaachuu qabdu yookiin immoo lakkoofsa isaa beekuu qabdu baafachuumaafiyyuu jechuudha isinii galee. Isan beektan taanaan paaspoortii keessan akkamitti isinii ba'a. Isumatu deebi'ee isinii ba'a jechuudha yoo intinii godhattan yoo baafattanii jechuudha. Kanaafuu yeroo baddanii madaamii keessa yeroo baddanii paaspoortii keessan qabadhaa. Yoo qabachuullee baattan ishuma raawwatanii akkanatti waan akkanaataan kaafadhaa jettanii boosaa san silkii keessan keessatti kaafattanii qabachuu dandeessu. Lakkoofsuma isaatiillee jechuudha. Annaa akkasiniin jedhaa yaa obboloota koo. Waan akkasiitu jira wal gargaaruun illee waan jiru waan gaarii gaafaate hojjettee lafa kanarratti jireenya gabaabduu tana waan gaarii hojjettee waan gaariitu si mudata waan gaariitu si eeggata isinii galee ati waan beektee amtuyyuu soo taate waan gaarii dalagdee waan gaarii gaafa isiniin jedhu nama rakkate gargaaru waan adda addaa hin jira bakka waan illee sitti gammadu waan namni illee sitti gammadu jechuudha. Tigalee naa akkasiniin jedha obboloota koo. Ingirii biyya lafaa tanarra hanga jirrutti nama waan gaarii yaadu nama hiyyeessa waanan tamanya'u keessaa waan hunduma keessaa dhugaa dubbachuuf anuman qabu kanarraa'u hiyyeessa gargaaruu waan na gammachiisu keessaa gaafa hiyyeessa gargaaree amman qaburraa gaafa mana waaqayyoo gargaaree ijaaree baqa baay'ee tokko taasisne jedha. Namoonni akkasii waan gaarii galaa lubbuu keessanii qopheeffachuudha isinii galee waan gaarii hojjechuun ofumaa fi san jedhe kanaaf isiniin jedha. Egaa haasaa isinittiin baay'isuu turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti baay'ee.